dhaloonni beekaa qabu, dhaloonni hayyuu qabu, dhaloonni waraana qabu, boruufillee garricha ta'een jiraata. Garba ta'een jiraata. Ka gooftaa ta'ee sirratti arraan tana gooftaa ta'ee afaan qawweetiin akka barbaadesi tolchu yoo ati garuu gootafi immoo qawwee qabaatte ati garbicha taateen jiraata. Maaliif jennaani waaqni tokko gooftaa godhee tokko garbicha godhee uumne. Ati garbicha ta'ii tokko immoo gooftaa sirratti haa ta'uu kan jedhu jiru. Maaliif gooftaa ta'a maaliif garbicha ta'a dhala namaati. Waaqan uume miti. Waaqan uume namni kamuu namni kuniyyuu lubbuu namaatu warshaa waaqati. Dhalli namaa immoo addunyaa kanarratti dhala gatii qabu keessa sadarkaa du'aatan jirti. Itoophiyaa keessatti waa hedduun rakase. Tokko humna dhala namaatiin rakase. Lama du'atu rakase. Sadii beekaa yookiin sammuu hayyootatti rakasa jechuudha biyya keenya.